Hayya shamaar ka fuudhee hordoftootaf kabajamtoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan marti keessanu bakka jirtantti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha ayyaana masqalaa akkamiin dabarsitanii maal fakkaataa gaddaan dabarsitan moo gammachuun dabarsitan moo maatii keessanii dawwaltanii maatiin keessan nagaa isaanii jiru ayyaana waggaa yoo wal birallee dhabamanii yoo wal birallee dhabamanii yoo bilbila walii bilbilanii maatii ofiitii bilbilanii maatiin yeroo wajjin nyaatu yeroo wajjin dhugu yeroo asofsiisanii hedduu takka namatti tola waan ta'eef maatii keessanii dawwaltanii neetworkiin isinii hojjetee bilbila argattanii isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee immoo waa tokko isinitti himachuu fananii isinis immoo yaada keessan akka irratti naa kennitan abdiin qaba. Dhugaa dubbachuuf jennaan ji'a lama guuteeraa mirgan biizii ta'e dhugaa sammuudhaan jechuudha. Hojii bichaa oduun ta'ini bakka sammuu kiyya biizii na ta'e dhugaa rabbii obboleewwan kiyya. Biyya nama gaafa deemnu haga kana bichaa teenyee galla jennaa. Haga sanirratti immoo ni daballaa gaafa akkanaa galla jennaa gaafa akkasii galla jennaa. Dhiifama waan ta'e hin beeku malee asirratti sagaleen kiyya ollaan ba'u laayyin maaliif akka ta'e hin beeku. Yoo isinitti dhaga'amuu baate sammaan qabu dhiifama naaf godhaan isiniin jedha. Annaa oduma kana jennu waggaa lakkoofna waggaa 4 waggaa 3 waggaa 5 lakkoofna jechuudha. Maatiin immoo har'a dhufnaa boru dhufnaa oduma jennu nuuf hin guutu akkatti baaneet as dhufnaa malee biyyatti galuun hedduu takka ulfaata dhugaan isiniin jedha rabbi. Namoonni akkanaat tacanaannattan rakkattan dhabamtanii garuu hedduu takka rakkadhee jira rabbiif jennaani. Maalinni yoo jettanii waggaa maannoo hiika darbe yaani hiika darbe irratti jechuudha. Faasigaa darbe irratti nangalee yaad naaf hin mijannee ji'a akkanaa gal biyya namaa anuma beektan kana ka arabni si qabnaan gadi isiniin gadhiistu dhugaan isiniin jedha. Anna gaafa akkanaa oduma jedhu ayyaana faasigaa ayyaana hiikatis dabarsee jechuudha. Amma immoo as deebi'ee kinoo amma tokkoffaa ji'a ayyaana qaameen dhufan jedheeni maatii kiyyaane asitti illee kan walii galle qaamedha jedhe isarratti dabarsee immoo masqala kana nangaa biyya jedhee yaade masqala sanis kinoo darbe amma immoo waggaa asii haaraatti jechuudha kan walii galle niitti dhaane waggaa asii haaraa irratti ji'a tokkoffaa irratti hin galee yaade akka qilleedha galuu jechuudha sinii galee wanni na rakkise maal sinitti fakkaate iqaaman kiyyan dhufne amma kana addisii sila paaspoortii kiyyaa ta'e arabammoo nan gala nan dhufa siif deebi'a jettee harkaa baate mal hedduu takka ulfaata araba harkaa ba'uun keessattuu ijoolleen meeshaa qabdan meeshaa keessan ergachuuf bittanii maal jettan hedduu takka sinitti ulfaata akka koottachuudha. Kaza eegan ganna kana ga'e jedhee iqaamaa hojjisiise. Ji'a meeqaffaa keessa ji'a 7ffaa keessa. Maaliif bara haaraa keenya irratti gala iqaamaa kana hojjisiiseedha yaade. Iqaama san erga hojjisiisee raawwadhees galiitiin kinoo sababa kanaan na qabattee jirti. Qaamees na dabarsite masqala kanas na dabarsite amma immoo guyyaan itti walii galle ji'a tokkoffaa irratti nan gale jenneetuma walii galle paaspoortiin keessa irraa dhumee jira ganaa hojjisiisa. Hamma immoo as deebite ji'a lammaffaa irratti dhugaa rabbii meeshaa kiyya isinitti agarsiisaas takkaakkalee jirannan ergadheedhe. Ji'a tokkoffaa irratti nan galaati jedhee san dheengadda isin hundumtuu beektanii nuyi hundumti keenya iyyuu mana namaa jirra waan ta'eef qarshii yeroo ol ka'e warri harkatti qabatan in ergitan. Ani akka kootti eegitan waggaa qarshiin ol ka'e nan erga of harkatti qabadheen taa'u waan ta'eef. Ji'a lammaffaa irratti waan nan gala ji'a tokkoffaa irratti waan nan gala jedhuuf dhiyoo kana qarshiin irra kasa naan jennaani akkasuma ni gadi qannasee amma 6 wayii ta'e 6 shiringii moo 6 4 ta'e akkasii asaaba 7 fi shilingii tan ergee yoon kan harkaa qabu jechuudha. Torbe ji'a kana keessa galee naan jette dhugaan siniin jedha rabbi
ji'a kana keessa yaani guyyaa jiini kun amma dhumuudha guyyaa meeqatu hafe ji'a kana keessa mee akkam godhee gala namni hoo qophaa'e malee yoo itti mijate malee hoggaa kan hundumaatee hedduu takka hin ulfaatu innaa hedduu takka mataa kiyyanaa dhukkubsee ani ji'a kana keessa galuu hin barbaadu. Eega ji'a kana keessa galette duraan maanatti nimne ji'a achaanu keessa osoo natti himte ani namni haala mijeeffadha. Ani kana safeedhee tanan ji'a tokkoffaa irratti qophaa'ee jira. Gaafas nan gale jedhee. Kanaafuu as buttee immoo gaafa akkana naan jettu namni har'umatana ka'ee garamitti goran jedhe. Innaa sababa kanaani ji'a tokkoffaa naan jette. Ji'a tokkoffaa hin ta'u. Maaliif akka akkana na goote sinitti immoo Ramadaan akka asooluuf. Sinii galee. Kanaaf paaspoortii kee ata saaddisiifadhu. Ani siin saaddisiisu guyyaa barbaaddeetti hin galtaatti. Amma dubbiitti fiduuf. Eega galtee deebuu barbaadde immoo meeshaa kee hunda fuutee hin galtu meeshaa gimmaashaa sitti dhiistaa gimmaasha furattee galta. Paaspoortii immoo eegaati galtee tikeettis qurxee raasee soggaas deebtu sii qurxee hin danda'u waan ta'eef paaspoortii keessa asaaddisiifadhu. Duraan kan walii galli gaafa iqaama hojjettu sanitti galee aramni farreen takka dhugaan siniin jedha hundumtuu harka namaa jirra gaafa walii gallu aramni haga barbaadde yoo si jaalatte gaafa ofii rakkatte rakkina ofii sana malee rakkina keessa hin yaaddu. Gaafa iqaama kan hojjisiisnu amma iqaama hojjisiise ji'a sadaffaadha. Gaafa iqaama hojjisiisnu paaspoortii ofii kiyyaafana saaddisiisanaan jette. Sii galee guyyaan itti galu kanallee ishii yoo akkanatti siite naaf hojjedhu yoo akkanatti hin taane ta'e nan gala jedhee walii damaddamnee walitti himneeti. Har'a garuu isa jala naannoftee paaspoortii ofii saaddisiifadhu. Kanammoo akkana godhe. Har'a hoon fakkeenyaaf asan deebi'ee meeshaa kiyya asitti gatee yoo nan gale. Yoo naaf mijachuu baate deebi'uu dideemu. Meeshaan kiyya kun asitti hafa. Yoo ani meeshaa kiyya ishii qabsiisee ofii kiyyaa bichaa gale akkamitti as deebi'uu danda'ama. Kanaafi yoo ji'a shanaffaa galte immoo naan jette. Yoo ji'a shanaffaa Ramadaana baase jechuudha. Ramadaan isaanii ji'a afur. Yoo isa galte immoo paaspoortii natu addisiisa. Waa hundumaa natu godha waan ta'eef ji'a shanaffaa hin galtaatti. Mi'a ijoollee itti goriitoo ani lolas fuudhee inuma gala. Siyalee dhoskeetis meeshaa kana odoo baasee inuma gala. Booddee lolaan jechuudha. Lola kanaan galeettammoo obsiitoo ganaa ji'a meeqanatti dabalte sitti fakkaate iddoo itti walii galli irratti ji'a afurna irratti dabalte. Dhugaan siniin jedha. Ammas faazigaa sool ani maatiidha walitti bu'uuki. Dhugaan siniin jedha. Mee kana gara itti raasuudhaaf dhugaan siniin jedha halkan irraaf guyyaa hoon hojiidha ka'e hojiin naan qabamu rabbi naa nyaatu gara itti raasuudhaaf. Isaan walitti bu'ee deemuun natti ulfaate. Warra biyyaa achitti isaanis walitti bu'u ammas immoo maal jedha dhugaan siniin jedha bara darbe faazigaatti jechuudha. Obboleettiin abbaa manaa kiyyaa heerumte. Uwwisaa ishii abbaan manaa kiyya hangafa waan ta'eef uwwisaa ishii sana abbaa manaa kiyya wajjin uffadha uwwisaa ishii san jechuudha. Waan anan hin jirreef garuu uwwisaa sana barcumarra godhan. Amma fakkeenyaaf namoonni hundumtuu beektanii akka naannoo keessaniitti adda ta'e malee. Uwwisaa uffattanii miicaa waamani. Kana beektanii amma faazigaan dhufte hoggaadha. Dhugaa iddoo takka mataana dhukkubee jira. Sinii galee namni namaa arguu hin jiru. Nuti an keessa jirru malee. Guyyaasi biyya kee ta'ee guyyaasii ta'ee sanatti binnettee hin galtu. Annaa ammas immoo faazigaa obboleessa abbaa manaa kiyyatu fuudha. Gaafa ammas diggaamii kanaaf maannaan jedhani beekatii yaani shillaa gooteetii waan akkasiiti jedhani bakka walitti bu'insa maaliif siif yaada waan ta'eef. Dhuguma itti toluu baateeti jedhee namni si yaadu hin jiru. Kan hundumaa immoo dhiiseen keessaa bahutti asitti immoo kinoo rakkina ta'e. Kanaafi mee mala jechuudha. Mala tokko naa mala dhugaan siniin jedha. Garumatti goruu wallaalee rabbi ji'a lamaan kana mee YouTube kanallee viidiyoo hojjedheen beeku. Nama jalallee deebee viidiyoo namaallee ilaaleen beeku. Bakka ammatuma kiyya achi bahuuf mee maal godhe.
mee garamitti godhe achiin immoo ishiidha walitti bu'uunis immoo hedduuta kanatti ulfaate sinii galee bakka waanuma godhu dhabe nama dukkana keessa jiru jira nama dukkana keessa galee jiru jechuudha kanaaf odoo sin ta'e mee maal gootan yookaan immoo mee maal godhe ta'a itti goree jaarfan kanaas hojjedhee guyyaa shin jette sana galumo yookaan immoo itti goree tooyi wallolee jee 12 jechuudha qaama kee wanna paaspoortii birree maano birree kiyaan hojjisiise jee 12 kana keessa galumo ishii maal jettamee maala naamala dhugaan sinin jedhe hedduu takkanatti ulfaatee jira kanumatti sinirraa bade namni yoo sammuu fayyaa ta'e waa hundumaa hojjeta waan ta'eef kanumatti sinirraa bade hedduu takkanatti ulfaatee jira dhiifama naaf godhaatu waan godhu dhabe gedduutti bakka ofuma kiyyaaf warra biyyaatiin kan mari'atu ta'e isaan waan ati beekaa gootutti fakkaata malee yaani rakkattee itti fakkaata rakkina kee immoo keessa keetitu beeka isintu beeka rakkina namaa isintu beeka biyya namaa kan jiru isin waan ta'eef mala naamala dhugaan sinin jedha yoo itti goriito ji'a arfan kanas hojjedhu guyyaa shin jette sana gali asitti walitti buutee hin galinnaan jettanii akkasin godhe yookaan immoo bakka paaspoortii keetis hojjisiifadhu birruma keetini walittis buutu meeshaan ammoon paaspoortii hojjisiise rakkina hin qabu rakkinni kee maa sanatti fakkaate asan deebi'an jedhalla iqaama ishii waan hin dhumne waan jiruuf hin deebi'uun jedhan gadhiistu sinii galee waggaa 5 keessa jiraama bakka mana kana jechuudha yoon asin deebi'u jedheen arabnanuma beektasan waan nama gootullee amma ani nan deebi'adhee harkaa ba'uufanan garuu yoon nan deebi'u jedheeni yoon nan deebi'adhee nama itti malachuudha meeshaa kanaas itti na dhiisiste mee kana maal godhu akkamitti namni nan deebi'a jedhee jechuudha biyya galtee hoonkiin deebi'uu dandeessa wayi deebi'uu dhiisuu dandeessu waan ati beektu hin jiru mee akkamitti meeshaa kiyya dhiisee deema tokko lammaffaa meeshaa moo ani baasee nan erga rakkina hin qabu waggaashin mana haadha deemte mana ani kaargoo nan erga geene yoon kaargoo ergees meeshaa keena asii dhabdee dubbii fiddii laata kan jedhu mataa kiyya keessatti natti dhaga'ame sinii gala osoo gaafa ta'eera doon akkana godhuu baadhee waa fidu osoo waan san hin godhin sirriitti hubachuun nama barbaachisa sinii gala kanaaf siniif mari'achuudha dhufe yaada keessan naaf kennaa koomentii jalattiin siniin jira hedduu takka dhugaa hedduu takka namatti ulfaate baay'ee hedduu takka natti ulfaatee jira waggaa 5 keessa jira amma erga waggaa 2 bichaa walii gallee dhufnee maatiidhaan waggaa 5 lakkoofsisee jira annaa kanaaf hundumti keessa nume irratti yaada naaf kenna dhugaa hedduu takka mataana dhukkuba rabbi namatti mari'adhu nabee nama yaada maanna akkana godhi bakka akkas godhi namni siin jedhee tooyisitti wanni jedhu jiru kan si xaaruudha akkuma malee jechuudha kanaaf hundumti keessa nu yaada keessan naa kenna yaada sinnaa kennitanitti immoo anis immoo yaada kiyyeetti murteeffadhaan siniin jedha naaf galatooma amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa obboleewwan kiyya hundumti keessanu bakka jirtanitti yaada muraada keessaan rabbi isiniif haa guutu baay'ee sin jaaladha isin kabaja rabbi rakkina isinitti hin fidini yoomiyyumaa wanna yaadani laayyeen galma namaa hin ga'u yoo rabbiin jedhe malee kanaafi waa mara keessa rabbiin keessa nu haa fulu anallee rabbiin dhugaan siniin jedha waggaa kana hunda waggaa kana 5 rakkina takka osoo argina gaan hojjedhe ammas immoo akkatti inni biyyatti na deebisu rabbii tokkicha bichaan sagadaati jira inni naaf haa dhaga'u keessa na haa baasu malee dhugaa hedduu ulfaata rabbiifu annaa akkasii hundumti keessa nu yaada akkanaa namni qabdan hin dhabdan jedhee yaadu namni har'a galla gaafa akkasii galla gaafa akkanaa galla jettanii itti rakkachaati jirtan hin dhabamtanii annaa akka kanatti rakkadhee jira yaadanna gargaara siniin jechuu barbaada galatooma turtii gaarii